waa'ee gaafina 40ffaadha. Gaafin 40ffaadha wajjin wal qabatu jechuudha. Yoo dubbisnee ilaalle bilookiin rektangulaawaa dheerina L jechuudha 20 cm dalgeen 10 cm fi hojjaan 2 cm qaba yoo ta'e qabeen jajjaboo kanaa meeqa kan jedhuuf kennamaa sadii jira dheerinaa fi dalgee fi hojjaadha jira. Hintiin bakka kana jiru formulaan keenya maali? Formulaan keenya wanni inni jiru v wal qixanii taha L times W times H dha. Kennamaa nuu kana misan hunda walumaan baayisuudha. 20 baayisuu 10 200 baayisuu 2 400 deebisan keenya bifa kanaan kennamaa irratti hundooyne deebisaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Gaafiin 40 takka gaafiin 40 fi takkaffaadha. Liitira 900 fi 900 centimeter cubii gara liitiraatti jijjiirija. Tokko liitirri 1000 centimeter cubii yoo ta'e 900 centimeter cubii meeqa ta'a inni mallattoo gaafii godhanna. Sanbooda akkuma agartan kanatti hojjetama jechuudha. Maaliif eega kana barreeffannee booda qaxxaamura baay'isneeti tokko liitira 900 centimeter cubiidhaan baay'isnee wal qixneeta bakka mallattoo gaafii yaa godhee yaa baay'isuu kumaati waliif irree duwwaa tuqaas sagal argana deebisaan haalaa jechuudha. Inni gaafii 42ffaanis waa'ee rukkinaati p wal qixneeta m over v dha. Formulaan rukkinaa kana ta'a. Formulaa rukkinaa jechuun formulaa rukkineeti p wal qixneeta m over v m'n hanga van ammoo qabeedha. Hangi 45 giraama irra yoo ta'e qabeen 15 centimeter cubii ta'a. 45 hiruu 15 sadii ta'a giraama irra meetir centimeter cubiidha wajjin akkana taati. Tuni gaafii 42ffaati. Taan 44 haga 53tti filannoodha. 50ffaan asitti akkanatti hojjetamee jira. Kunigaa haga gaafiiwwan shaakalaa jedhee isinii kenne kan hanga ammatti dhaggeeffattanidha. Gaafii biraatis isinii kennee deebisaa akka kanatti waliin dalagaatiin isiniif gadhiisa. Haga sitti gaa hordoftoota kiyya qaalii subscribe like gochuu hin dagatina shares walii gochuu hin dagatina isiniin jaa. Waan isin irraa turruuf dhiifama. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.